barbaachisu hunda nama fudhachuu danda'us nama fudhatus radhees argisiisa yoo saffisaan hin deebisin. Lakkii abdiin nama hin qabuu jettanii warroonni itti roorrisaa jirtan, ibsaan biraa deeme jettanii warri maatii ibsa roorrisaa jirtan, ani jala sararee isin hima. Roorroo hin danda'an. Roorroo nama kiyyaa gonkumaa hin danda'an. Namitti ajooytuun nana. Almaaz moo eenyu jettan sa namitti ajooytuun nana herreega fi quturii keetiin si beekan. Mee ati namichi nana nama magaalaa keessa facaaftee nama adduubaa jirta. Namittiin ajooytuun nana yooni nam fuudhee sirraa si maamee miti. Namichi daa'ima adduubdes namichi abdii adduubdes isa dhumaatiin isin hima. Osoon an barbaacha keessanitti hin fufu, osoon an bakka jiru kanarraa hin sochoone jara manatti deebi'anii qofa dhaga'uun barbaada. Sa'aan maa kanarra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa keessanii jirtu fayyaa galata isaa maammeen nagaa qaba kunoo as geennee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akka namaatiif osoo hin taane akka rabbiif as geenne rabbi galanni haa ga'u ammas jirra isiniin jenna fayyees qulqullaa'es dhufeetiin jira. Amma hanga jidduu na dhukkube jidduu Nasraddiin konkolaataa na buusee hospitaala ture tana keessatti roorroo hedduutu nama keenya irratti raawwatamaa jira. Roorroo hedduutu mana abbaan duwwaa maatii mana dhiisee deeme itti roorrisuu jira. Fakkeenyaaf ibsaan taariba deeme maatiin isaa roorrifamaa jira. Yoo dhimmi namni dhimma qabu ibsaa barbaaduu qaba maatii roorrisuu qaba. As deebi'a lammaffaa abdiin viidiyoo yoon hin argu adduubamuu isaa argeetti jira. Dhabamsiisanii jira. Maali roorroon akkana geette? Tuffii naga kana ga'e maali? Nama tuffachuun, nama daffaruun hin ga'u. Saffisaan dhaamsa hin qabu. Mucaa ibsaa warri fuutes, abdii warri fuutes, ibsaan taaribe jettee, ibsaanuu biyyaa ba'e jettee daa'imatti taphatu yoo ka jiraatu jirtu taate. Saffisaan mucaa san ka'etti yoo hin deebisin abbo 77 qubatta. Kana jala sarara sitti himan. Anaa maammee sitti himan. Inuu akkana fakkaatutti harka waliin naqattan na fakkaata iyyuu. Caasonni wannoonni roorroo nurra oofu kun warroonni roorroo fi tankaarfii adda addaa irratti yaalii godhu kun harka walitti yoo kan naqattanii hojii kana hojjechuu jirtan taate saffisaan yoo mana hin deebisin lubbuu xiyyeetanan ba'a malee isinin dhabamsiisa. Isinin guura hunda keessanuu takka takkaan isin guura. Saffisaan abdis gadhiisa, saffisaan mubaarakis gadhiisa. Roorroon amma booda hin dalagu. Hanga lubbuu tana na keessaa baatutti, hanga lubbuun na keessaa baatutti roorroo wanni jedhamu hin dalagu. Nama kiyya irratti roorroo hin dalagu. Hangadhaan lubbuun jiru. Har'a taa'itii miti kan haasa'u jiru. Dhaabadhe sitti haasa'u jira. Viidiyoo kana sheer godhaatii biraan ga'a. Namoota abdii adduuban hundi keessan takka takkaan isin beeka. Isin argee jira. Nama cinaan beeyne malee nama cinaa argeetii jira. Saffisaan nama hin qabu jettanii, namni duuba hin jiru jettanii, duuba dootanii dhabamsiisuun, adduubuun wanni akkasii dalabame nutu nama, nutu duuba jira. Silaa maammeen dhukkubsate konkolaataan Nasraddiin konkolaataan dha'ee ka'ee fayyeeyyuu achi dhufee waan akka nun godhu jechuuf yoo gocha kana kan raawwattan taates dhufeetiin jira, ka'eetiin jira, fayyeetiin jira. Rabbiin galanni haa ga'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sitti hima jala sarareetti sitti himaan. Dhufeen jiraan wallaahi takka takkaan isin addaan facaatu, takka takkaan manaa isin guura. Saffisaan abdis gadhiisa, saffisaan mubaarakis erga dhabameef. Anna dhukkubeetiin ture egaa hospitaala akka ture namoonni beeka. Hospitaalaan ture namoonni beeka ifa gala. Saffisaan mucaallee abdillee gadi dhiisaa warroonni qabdan ani jala sararee isin hima jala sararee amma tan amma
Yoo kana gochuu baattan, yoo deebisuu baattan, yoo mucaa gadhiisuu baattan, yoo abdii gadhiisuu baattan natu isinii dhufa. Anatu maammee isinii dhufa. Nasraddiin turii kottee jira natti hin gawwasee achi innuyyuu baafatee jira. Keessaa dhayaa jira. Baasaa herreega keessa jiru. Inni konkolaataa natti buuse sana silaa dhiirti kallattiin nama dhufte wal nama wajjin haasoyti. Namni takka akka fuula tura danda'a kanneen hin beekan na duuba daguudhaan natti yaaddi malee. Nama shanii mijaami dhibba ta'atii koo ta'an tokkicha isinii gara fuula kiyya tura kan dhaabbanne isin beekan. Saffisaan amma murtiin kiyya, ijjannoon kiyya lakkii abdiin nama hin qabuu jettanii warroonni itti roorrisaa jirtan. Ibsaan biraa deeme jettanii warri maatii ibsa roorrisaa jirtan. Ani jala sararee isinii hima. Roorroo hin danda'an. Roorroo nama kiyyaa gonkumaa hin danda'an. Abadan. Roorroo karaa malee alagarra deemtuu iyyuu hin danda'an. Lubbuutii jedhan abbaa malee. Roorroo gara malee natti deemtullee hin danda'an. Obsuus hin danda'an. Lubbuutii abbaa malee. Nin dhabamsiises dhabama malee. Konkolaataa san deebiftee na buufta malee. Abadan. Akkanatti ija kiyya banadhe ilaalu. Ija kiyya banadhe ima ilaalu. Saffisaan osoo hin bulu. Guyyaan amma sa'aa haasawa kiyya kana dhageette kanarra Abdulaziizii fi mucaa Mubaarak ibsaa yoo fuutanii hin deebisin mootummallee isin jalaanaaf mootummaayyuu nan barbaachisu. Anuu isinii gahaa kallattii hundaan qabxii isinii hidheetilla jireenya keessan isinitti addeessa. Jireenya keessan dhiisi jireenya keessan maatii keessanitti addeessa. Takkitti murannoon takkaan murannoon takka ofitti murtii kenninaan tankaarni jiruu fi waan barbaachisu hunda nama fudhachuu danda'us nama fudhatus. Fudhadhes argisiisa yoo saffisaan hin deebisin. Yoo saffisaan gadi hin dhiisin Abdulaziizii yoo saffisaan Mubaarakiin hin deebisin. Ima roorrifamnaa barama? Ima dhiitamnaa barama? Maal jechuudha? Rabbii dhalate nama tumu rakkoo yoo irraa qabaattan mallaqa yoo irraa qabaattan diinagdee yoo irraa qabaattan na irraa kafalan gaafa dhukkottu. Abdulaziz yoo waasi jalaa balleesse kana na jalaa balleesse jedhi koon na gaafa. Namni ibsarraa yoo dhimma qabaatte daa'ima wanni darartu tokko hin jiru. Mubaarakii wanni ifa daa'ima xiqqaa daa'ima kichuu kana wanni ifa jirartuu fi darartanii fi dhabamsiiftaniif hin jiru. Dhimma yoo ibsarraa qabaatte koon na gaafa. Damaana fi masuulummaa na fudhatee sirraa sii kabalaa yoo malleen sirra jiraate. Daa'ima gadhiisuu baannaan isa dhumaatiin sitti mujjira. Namichi daa'ima adduubdes namichi abdii adduubdes isa dhumaatiin isin hin. Osoon an barbaacha keessanitti hin fufu. Osoon an bakka jiru kanarraa hin sochoone jara manatti deebi'anii qofa dhaga'uun barbaada. Sa'a ammaa kanarra utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba isinii obsinee jirra isinii dabarfannee jirra giddanii jirtan beekuu hin ettan amma deebiftan boru deebiftan jenneeti amma fayyeetee jira karaa hundaanuyyuu naman keessummeessuu danda'a karaa kamiiniyyuu isin keessummeessuu danda'a karaa seeratiin karaa heeratiin karaa feeteen turaa fi duuba dirra bal'aa isinii qaban saffisaan yoo deebisuu baattan saffisaan yoo gochuu baattan saffisaan abdii yoo manatti hin deebi'in osoon an bakka jiru kanarraa deemee bakka san hin dhaqne mucaan ibsaa yoo hin deebi'e kubbuu kiyya argitanii yoo nama dabbaruu taate waliif goona namni wal dhiisu akkanatti jiru namni akkatti wal dhiisu hin jiru maammeen nu dhiisa jettanii ofitti hin taphatina lubbuu teessanii hin taphatina jallisuu hin danda'an obsuu hin danda'an namni addirraa dhimma qabdu kottu na bira natu furmaata siif kaaya rakkoo irraa qabdu san himan maatii ibsaa wareersulleen guyyaa irraa ka'ee ni dhaabbata warri wareersaa jiru daa'ima fuutanii mana deebiftanii hulaa san dura hin geettan hulaa san dura yoo hin du'e malee isiniif hin godhaan taphni na bira hin jiru qoosan na bira hin jiru waan baqate seetanii isa taariba deeme malee Itoophiyaa waan galeen seen
guyyaa sadii afuritti gadi garagaraa yoo barbaade taariba deeme gara Suudii deeme malee Awurooppaa fi Ameerikaa waan deeme sitti fakkaate. Daa'ima santuquu jechuun ija tanaan nutti dhuftalla. Mubaarakiin namni dhufe nama ija tanaan nutti dhufe. Ija tana argiteen ija tana ijan si dhaamsaan. Saffisaa mucallee mana deebisi, abdillee mana deebisi. Ana isinii gahaa isiniin jedhe ana koottaa wajjin haasaa dhimma yoo qabaattan, yoo abdirraa dhimma qabaattan, yoo ibsarraa dhimma qabaattan ana wajjin koottaa wal faamaa kalaas ana wajjin haasoina. Dubbii heddummachuun barbaadu ammas kanarraa sa'aan isiniin jedhirra dabartanii tankaarfii jirutti akkan hin seensifne. Sankaarfitti seennee jennaan walii gaabbiin hin jiru walirra deemna. Taphni tokko na bira jiru qoosan na bira hin jiru. Hin dhaabdan taana hin deebiftan taanaan ijoollee lachuu deebisa. Deebisuu baattan taanaan qophaayetii na eeggadhaa. Isinii qophaayetiin isinii jaayiza ta'eetiin dhufutti jira jechuudha. Ani maammeen. Kanaaf ergaan kiyya isin ga'e jedheetiin abdii qaba. Kunoo konkolaataa koo kaafadheetiin deemutti jira qophaa'ee jaayiza ta'e saffisaan. Ammas odoon gara deemutti jiru kallattii deemutti jiru kana isin bira hin geenye. Ana isin hidhaamu jira dhaga'i maammee. Kanaaf saffisaan mucaa Mubaarak Gaddiisaa Abdii Gaddiisaa ta'uu baannaan Zaynab hiraara keessa jirti. Maatii hiraaramaa jirti. Mucaaf hiraaramaa jirti. Ibsaaf kophaa hiraaramaa jirti. Cinqii fi rakkoo hedduu keessa jirti. Maali nama hiraaruun? Eenyu taatanii nama hiraartan? Namitti ajooytuun nana. Almaaz moo eenyu jettan sa? Namitti ajooytuun nana. Hirreega fi quturii keetiin si beekan. Mee ati namichi nama magaalaa keessa facaaftee nama adduubaa jirta. Namittiin ajooytuun nana. Yooni nam fuudhee sirraa si maamee miti. Nam beeytu ati. Abdirraa dhimmi ati qabdu tokko hin jiru. Ibsaa jaaladhuunuu miti kasiin jedhe. Tamaam. Deemitii isa wajjin taariba deemisa barbaadadhu malee maatii wanni ati hiraartu tokko hin jiru. Asitti akka tapha kana taphataa jiru namitti ajooytuu san ta'uu foormishiinan sirra gaheetiin jira. Osoo tankaarfii sirratti hin fudhanne. Osoon akkan konkolaataa seene kanaan isin bira hin geenne. Abdii fi Mubaarak manatti deebi'uu qaban. Godhu kana gochuu baannan sii fi waraana keetii fi atis Abaabu Mansuur taatanii qophaa'ina.